amma maxaafatti deebina si koy waan jedhu Ayyee. macaafni kee kun warra rukutan wal rukutu wal qabe Warra rukutu. warra rukutu fakkeenya warra rukutu naa himi fakkeenya naa godhi duranii katabaddaa si jala asirratti katabaddaa warra rukutu jechuun fakkeenya wal diiguu wal faalleessuu akkasumaami Wal falleessuu jechuun barbaadde moo wal faalleessuu warra rukutu jechuun walitti qajeeluu jechuudha akka keenyatti. warra rukutu jechuun waan takka waan walitti hin dhufne jechuun gab wal keessa hin galle jechuun waan faallaati wayiiti gartee so fakkeenyaaf abbaan qabdaami harmees hin qabdaami ati okay harmee ta'e bira dhaqeetiin harmeen ta'e kutataan koo waggaa 25 naan jetti waggaa meeqatti 25. deemta umrii kee baruun barbaada tole ati obboleettii teenteetiin umriin ani waggaa 25 jetteen anis dhaqeetiin harmee ta'e gaafadhe ilmi kan koo waggaa 25 jetti abbaan kan kee waggaa 30 naan jedha umrii kana keessa lamaan keessa kamiin dhugoomsan naan fudhadhamuun hin gata tokko sabee jechuun umrii lamaan kana 25 30 qabaachuun qabdu takka abbaa keessa ofe takka haadha keessa ofe umrii kana dhugoomsuudhaaf eessaan dhaquu qaba duba Ni wallaalan ta'a kaayaa. okay hayyee tole jarri kun waan afura qulqulluun gaggeeffamu miti tole warri wangeela gaggeeffamu Ayyee. gartee hundi isaaniitu gaggeessaa afura qulqulluu afura tokkoon gaggeeffamanii afurri waan adda addaa namatti ni hima akka harmee teetii abbaa keetii kana ni raawwata Raawwatu. tole yoo raawwate waan akkanaa kun argame wangeela kan kee hin fudhattamoo hin sobsiifta Hin argamuun jedhaan. yoo argame jedhan fakkeenyaaf quraana kiyya keessaa waan akkanaa argame ani hin fudhadhu sobaa jedheetiin biraa deema atis jedhime akkanatti Ani afaan Oromoo isaa yoo dogoggora qabaate illee bakka laaluun qaba maleessa. amma duro ani afaan oromootumaan sin jedhee wayin quraana sin jedhee waan sin jedhe wangeelli kiyya quraanni kiyya kana jedhee ani sobsiisee biraa hin miliqa atiin kunoo hin dhugoomsita waan akkanaa kana yoon sii kenna amma dura walii galuu qabna because nama dhugaaf deemu ta'an dhugaaf hin deema Naagalee bara afaan Oromoo isaa yoo dogoggora ta'e Giriikii isaan laallamnanii. ati nama Giriikii beeyta maalu ati kan hordoftu Giriikiidha moo wangeela afaan Oromoo kana wangeela afaan Oromoo hordofta ati Oromoodha. Jechoota irratti yeroo hiikan beeksa. Lakkoofsa. Naagalee bakka ati fiduu barbaade naagaleera 3,000 fi 30,000 namna waan jedhu wayii naagaleera sila. No isaan hin fidu tabiraatiin fida. Lakkoofsi Amaariffatti 5 yoo jenne Oromootti 5 yoo jenne lakkoofsi kun hin geeddarame. 5 jee si lakkaawa akkanatti qofa si qabe 5 si lakkaa'e afaan Oromoo si cinaa dhaabbatee afaan Oromootti 1 2 3 4 5 si jedhe lakkoofsi kun jijjiirame jechaa jijjiirame lakkoofsaa jijjiirame. Akki nani jechuu barbaade fakkeenyaaf amma quraanni arabaan barreeffame miti. Inna lillahi. Gurbaa akkamiin si godha? Gurbaa raayin fuuta ati mucuma san daranu nattaatee bakka atiitu irra na dabbareewu dhugaa kutata. Dhugaa sasii moo mukaan keewwatumanatti nime indinne ati fakkeenya si godhee egzaampila umree idimee ta'e si godhee waliigallee kana lamaan irraa tokko sobanaan jette dubbii harmee teetiitii fi abbaa kan keetii isaan dogoggoruu mala waan afura qulqulluutii miti dhaloota wartee hin dogoggoran hin irraanfatu tole hafuurri qulqulluun hin dogoggoru matsaafni ati irraa harkaa qabdu kuni matsaafni afaan Oromoo jettu kun qulqulluun jettu kuni dubbii akkanaa qaba moo hin qabu yoo didda see jechi deemuu hin danda'u. Ni qaba. Afaan Oromoo hin fura kanaafuu waan waaqayyo waan warra kutu waan wal sobu akkamitti sagalee qulqulluu waaqayyo jettee jala deemtu. Ani isa jalqabarra laala kaayyo dogoggora ta'e. Fidi ilaaleen ayyee amma naa sirreesse. Okay siifin kanna amma naa kennuu dandeessaa? Hin sirreessitaa? Amma naa si kanna. Akka nama beeku tokko jettee fi dirqitee miti akka nama Giriikii fi Amaarree fi Ibruu irraa qofa qabu hin fiddaa? Si fiduu hin danda'u ani si sobu. Bakka kanaafuu waan inni tarkaa qabdu kan amma qabdu kun soba jechuun waan warra kutuu hin qabdaa jechuun waan hafuurri waaqayyo qaama tokkotti lakkoofsa dogoggora hime tokko dogoggora himaa jechuun akkasii.
Isuni dogoggora kana obboleessa atuu qalbiin tanteetu dhibbarraa dhibbatti hin fudhattu macaafni kun gartee dogoggora hin qabu jettee dogoggora qabattee amanta lapheen kan kee miti. Lakki ani macaafa dogoggora qabaa otoo hin ta'in hiikni dogoggora ni qabaan jedhaan. Hiikni si warri si hiike kun dogoggoreessi fidee miti lakkoofsaas. Bakka torba dhibba torba godheessi fidee jala akkamiin sagalee qulqulluu waaqayyo jettee jala deemte Oromoon miliyoonii lakkaa'ama kun wangeela. Sana duubatti deebi'anii ilaallachuu ni danda'u deema mana kaan. Dogoggora obboleessoo waan dogoggoraa takka ittiin amanu jalan dhiisi kitaabni ilmi namaa addunyaa irratti magaalarra olchuu gulaalamee ka abiyyuutu qulqullaa'e ka juwaalis qulqullaa'e gabayaa irratti gadi ba'a qulqullaa'e dubbiin waaqayyoo warra rukutii lakkoofsi warra rukutaa hiikoon warra rukutii ana akkaataa itti ati amanu wangeela qulqulluu jettee jala deemtu qulqulluu jechuun hawaasa akka waliin faalleessine qulqulluu jechuudha dubbiin waaqayyoo hafuurri qulqulluun dogoggora namni hafuura qulqulluu gaggeessaa hafuura qulqulluutiin gaggeeffamu hin dogoggora jettaniif maaluu lallabdan dogoggora jira amma jettee atuu fudhatta akkamittiin wangeela kana nan lallabda waan dogoggorri keessa jiru. Hiika irratti jedhee ta fudhadha kaariyani. Abbo hiikaa lakkoofsa akkamitti hiika jecha irratti namni jecha wayii irratti kanaaf oriijinaal harkaan qabdanii isin jenna matsaafni keessan dogoggora qaba guutuu kumaatamaan oriijinaal akka keenyaatti itti deebitan arabiffa hin qabdan afaan Yesuusin Giriikii yoo Oromiffaa ilaalte Amaariffaa dheetti Amaariffaa bira Amaariffaa irraa ilaalte Ingiliffaan kan biraatti dogoggora oofee dogoggorumaan dhuma afaan Yesuusitti hin galu afaan Giriikii keessatti galaa jechuudha qulqulluu oriijinaal Yesuus waan bara Yesuusitti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Okay, kan waan kana amantu kana keessa jira. Okay, Yesuus Kiristoos ani waaqaan qaba jedhee moo hin qabu jedhee macaafa irratti? Hin qaba jedhe. Okay, Yesuus waaqaan qaba jettee amantaa? Waaqayyo abbaa nama hundumaa waan ta'eef namummaa isaati waaqa qaba jennee amana. Namummaa kiyyaan hin jenne Yesuus. Okay, ati Yesuusiif waaqa moo nama? Waaqa guutuu nama guutuu jedhee naman. Okay, waaqayyoon kee kan nama guutuu waaqa guutuu kun waaqa qabaami? Lakki waaqayyoo tun ta'ini Yesuus nama guutuu. No, Yesuus nama guutuu waaqa guutuudhaa siimisiif. Yesuus nama guutuu waaqa guutuu kuni waaqayyo abba qabaami? Waaqayyo gaafa jennu waaqayyo abbaa hafuura qulqulluu Yesuusis waaqummaa qaba jennee amanna. Eebar waaqayyoon tokko waaqayyoon abbaan nama guutuu waaqa guutuudha moo waaqaas namaasi akkuma Yesuus kana waaqayyo abbaan akkasii miti waaqayyo tokkichatu qaama sadii nu mul'isee jenna. Tokkichi san kami? Tokkichi waaqayyoodha. Waaqayyo kam? Waaqayyoodha afaan Oromootti. Isaayyaas 64 jaarratti maal gartee waaqayyo abbaa gartee hundumti keenya waaqayyo tokko qaban innis abbaa jira Phaawulos illee akkasuma jira waaqayyoon tokkichi abbaadha moo tokkichi Yesuus? Ani waaqayyoodhaan jedha malee adda waaqayyo kamsa? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ati hojiirra jirtaa sirrabbashu makiina safii tanaan of hodhuu deemta osoo nan sin hodhine nagaan gartee hojii kee keessa simboo fi araara siif barakaa keessa yaa ka'u obbo Kiristoos kana dubbisame Kiristoos jireenya koo hundi wangeela diddee warra Nasra maqaa keetiin wallahi bara atiin jirra sana dubartee uummanni nu rakke malee warra ijoolleen teenya shamara lallabdu bakka uummanni wangeela Kutaan sinumaa akkuma tokko jira ustaas. Akka tole fudhatee bakka jedhee sanne. Kutaan sinumaa akkuma tokko jira ustaas. Bakka kaalee sinuma dhiisa. Kuti ati wayaa san qabii dhiisi. Kutaan wangeela irraas garaa murattee bar. Wallahi lazim. Wallahi. Kootu gara Islaamaa wallahi lazim. Kootu waan rakkina akkana sira. Waaqni kee meeqa? Oo Nasraa guutuu Abumaas guutuu. No Nasraan Nasraadha ani Abumaasi. Ani Abumaas guutuu Nasraa guutuu ta'uu hin danda'u. Yesuus waaqa guutuu nama guutuu ta'uu hin danda'u. Eessa kayyata guutuu egaa nama jenne guutuu waan biraa keessa kaa'uu hin dandeenye. Waan tokko amma bishaan guutuu aannan guutuu hin ta'u. Aannan yoo ittiin naqeette already gadi yaasa waan san baay'ee jechuudha.
ta'uu hin danda'u. Ani takka waaqa guutuu nama guutuu tantu waaqayyo abbaan abbaa qofa waaqa guutuu bichaa fitsum waaqa bicha. Waaqni tokko kan deemu waaqaa fi nama tokko waaqa bicha tokko waaqaa fi nama tokko namummaa fi waaqa qaba tokko waaqummaa qofa qaba. Maali jedhama sammuun akkanatti yaaddu? Wallahi warri Amaanuel keessa yoo kana yaadu kako. Asirratti sin gaafadhu. Waaqayyooni ana tukkaman jechuudha. Sagalee qaba moo hin qabu? Sagalee kam? Sagalee takkaan dhageenya sagalee isaa. Hin dubbatu. Maal kitaaba raanii jiru kun dubbii isaatiin waan inni gartee gara ergamootaatiin dubbatee caafame. Maal waan isin gartee malee sagalee isaan dhageenya. Sagalee ta'e mata makiina isaa fi dirree jettu hin dhagee. Sagalee akkanaatii waan waaqayyo akkanaatii miti. Dubbii jedhe jechuun dubbata waaqayyo hin dubbata duudaa miti maa hin dubbata. Sagalee waaqayyo wayii sagalee makiina safiiti isa ta yeroo fadhanii dhageenya. Sagalee teefaan hin dhageenya. Sagalee waaqaan dhageenya. Yesuusoo sagalee waaqayyo hin dhageenya jedhe. Namni dhageessa takkaan jiru jedhe Phaawulos illee akkasumas itti hima. Waaqayyo illee akkasumatti himate. Waaqni keessan lafa maan dhufne waaqni keessan maan jijjiirne keessantu lafa dhufe yoom dhufe? Yesuutu dhufe. Musee dhufe. Abrahaamtu dhufe. Nabi Muhammad waaqayyoon dalaga dhabe biyya lafaarraa huccuu hodhuu dhufa. Maal godha si nasra barbaada? Achumarra waaqayyo hunda gararraa jiraata. Hinde? Haalee waan hamdi kana gaafatee jira. Jireenya barbaraa keessatti qunnamtiisa maal gootan waaqayyoon kan taa'ee sin laalu moo jedhee ni bara. Waaqayyoon keenya jannata keessaa maal godhoo? Hai mana nuu jaara keessa galaa inni? Keessanii hojii biidanii galuu deemtan keessan achi keessatti waliin paarii DJ. Yesuus hojii. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Deebinee jirra boo. Ayyee lallabadhaa keessanii ammaani warra inqilf jedhee warri laal algaa deemee. Inqilfiin ganaadha. Ergama waaqayyo abdiidhaan adda dhufutti irra faqee. Yeey. Yeey. Yeeyin tunta dubbiitii bar. Akkasa. Biyya keenyatti dubbii barbaadaatii bar. Yeey. Yaalaan dubbuma dhageen takka. Warra hojii barbaaddu jechuudha. Anaa ni nagaa. Anumaa gochuu hin danda'u. Akkana akkana. Kiristoos. Hello. Kiristoos. Dhaga'amoo sagaleen kun jiru. Amma jira Kiristoos. Ay. Kiristoos maqaa jira. Sagalee Kiristoos waan dhageenyaan. Injiru sagaleen kuree. Injiru. Bee dhufe. Ani takkaa dhufe tasaadaan qabadheette bas. Qoy. Obsiituu tana. Kiristoos isin Wantoota dubbachuu deddeebilee guyyaa walii gallee Yesuus ergamaa akka ta'e saba Israa'elii akka inni ergamee nama akka ta'e hunda isaa walii gallee kaane namuma kana waaqessuu qabnatti maal akkamitti nama kana waaqessinaa Yesuus lafa irratti nama akka abbaatti waammatinaa akka waaqayyootti nama waammatinaa jedhennaan lakkii sagaduufii qabnaa kadhachuu qabnaa nama garuu ergamaadha garuu kadhachuu qabnatti achirratti waliin gallee. Sarara maakii kaafattee dubbatte. Ergama kadhatan isaa. Dhikkoo dhagee waa fidee dhufa fakkaata. Akkuma waaqayyo argate se'ee ergachuu barbaadde fakkaata. Akkam. Kiristoos Waaqayyoon bishaan nama lubbuu waaree warra hiima fakkaatti. Waaqayyoon bishaan ergate isiin gaazii ergatti isaa. Moone. Yaa. Amen. Nagaan. Abboo maadaa minte mindaa si haa dabaltu mindaa si haa dabaltu. Amin jedhime. Ameen. Hirriba sin dhorkin daataa tasirraa cuftuu miti. Artee ta nyaata si dhorkitu firija gubbaa kaameeraa si keeysuu miti. Ta hirriba si dhorkitu miti. Ta mindaa ji'aa qofaa si kennitu si dabaltu garte. Bakka hundi walii gala addunyaa kana siin deemtu siif haa godhu. Simboo fi araara waaqayyoon si kenneera. Gaa'ila bareedaa. Gamoo bareeddu geejjiba bareedaa siif akka haadhaaf abbaan kee jiru. Injirani dhugaa haadha sabbaas hin qabu. Biyyeen itti hasalpha. Laal dhugaa bargooftaan akkanumatti nama beeksisaa wallaahi. Miskiin ati ibboo yataama guddatte. Obbolawwanoo? Obboleen qaba xixiqqoodha malee qaba. Garuu maarrii ati haadhaaf abbaa taateefi.
kana akkuma isaan biyya lafaarraa deemanii guyyaa tokko hin boqottaatiisi waa barattee waaqayyo tokkichaaf masakamtee malee hin deemin kaa biyya lafaarraa akkanatti himoone gartee Iyesuus barachuu qabda. Iyesuus Kiristoos akka waaqayyoon tokkichi isa biyya lafaatitti erge Maariyaam akka haadha taatuuf akka isa guddifte irraa qulqulleessite kana amantu. Ani barachaa jira ammallee. In barattu maa jechuun ani gaafii sitti dheeressu bara waama sammuu keetiin fudhattu dubroo Maariyaam irraa dhalatee miti Iyesuus. Goobas gartee hin dhalatee isiin waaqan hudeettee boqottee moo nama deessee boqottee beeytati. Maariyaam nama nuuf deessee dhalte moo waaqa nuuf dhalteettee amanta. Ani ortodoksiidha beeki. Beeke naan beeka. Kanaafuu ani akka itti amanu waaqasi nama jedhee man amanaa. Okay, tole amma samma keetiin okay. Waaqayyoon guddaa san qaama dubartii xiqqaa san hin dhalata. Akkasi barwantichi waaqayyoon guddaa sun maalli isallee amma guddinni isaa nama ta'eetudha minima kan dhalateef taas. Nama ta'e waaqayyoon okay fakkeenyaaf ati yoonii fi ati guyyaa tokko hin yaadda qalama kanaan hin taa'ettee hin yaadda ati. Yaadu. Maaf? Ta'uu waan hin dandeenyeef. Okay waaqayyo hin geeddarama? Geeddaramu. Yoo geeddarame fakkeenyaaf yoo ati qalama kana taate qalamaan sin jedha malee hudii moonee hin jedhu ka miti? Gaafa waaqayyoon nama ta'e nama kootu nama jenna malee waaqayyoon jennu kaawulii miti? Siigala atuun geeddaramtu ati dubartii taatee dhalatteemi dubartii taatee jiraatta dubartii taatee boqotta dubartii taatee kaafamtaa miti fuula waaqayyoo keetii dhaabbattee firdiidhaaf miti? Waa lamaan siima asirratti moonee teenya waaqayyoon waan fedhe raawwachuu danda'a. Ati tana dhiiratti si geeddaruu danda'a. Dandeettii qabu moo qabu waaqayyoon dhiiratti si geeddaruu? Qaba. Goobas. Waaqayyoon waan uumama isaa kana waan fedhetti geeddaruu danda'a. Waan fedhe raawwachuu danda'a isaanitti. Waaqayyo ofii waan fedhe hin ta'u. Waaqayyoon daanga qaba. Yoo waaqayyoon waan hunda ta'uu danda'a. Mirga isaati jette waaqayyo yoo fedhe moonee ni ta'a. Dubartii ta'a. Hin ta'u. Waaqayyoon hin ejjaa yoo fedhe. Hin ejju. Hin jettee yaadda. Kanaafuu waaqayyoon gartee daangaa ittiin godhinaan hin jedhan kiristaanonni daanga qaba waaqayyoon. Waaqayyoon dhagaan ta'u. Waaqayyo seexaanan ta'u. Naman ta'u. Dhiiran ta'u. Dubartiin ta'u. Hin du'usi waaqayyo. Okay. Moone guyyaa tokko hin boqodheettee biyya lafaa kanarraa foonii fi afurii kee adda baajettee yaaddamu hin yaaddu ati. Aree inni yaada malee. Goobas akkuma ati boqottu waaqayyoon isin boqota. No. Goobas hin duukaa waaqayyoon miti. Waaqayyo duwwaatu matsaafni hin du'u jedha. Waaqayyo bichaatu hin du'u. Waanni biraa hundi ni du'a. Uumamni, malaa'ikoonni, raajoonni, ilmi namaa, dhiira, bineensa, biqiltuun hundi ni boqotti ni barbaadoo itti lafa kanarraa hin dhumatti. Kanaaf waaqayyo duwwaatu hin du'u waaqan duune sana waaqessi bareetii tan ta'u. Kan hin nyaanne ati hin nyaatta. Waaqayyoon hin nyaata? Hin nyaatu. Kanaafuu jabaadhu waaqayyo takka jala masa kame bareetii tan ta'u. Harmeen teetii abbaan kee biyya lafaarraa deemanii atis waan dhugaa takka baradhu. Gartee waaqayyo hin du'u hin nyaatu laman ta'u sadiin ta'u hin dhalatu dhiiran ta'u dubartiis hin ta'u balayitu waaqayyo anaa fi atiif hin du'u har'a yoo cubbuu daleedde maal raawwattameeti gara waaqayyo deebite waaqayyo kanatti yaada garaa keetii geeddarattee yaa waaqayyo naadhii siyattee kadhattaami siif dhagaaka waaqayyo siif du'uun barbaachisu waaqayyo namaaf hin du'u waaqayyo ilma namaa Yesuus Kiristoos cubbuu hin qaba. Qulqulluudha miti ilma qulqulluu kan nama ajjeesuun cubbuudha moo cubbuu miti? Cubbuu. Goobas Yesuus Kiristoos warri ajjeese cubbuu raawwatan moo waan waaqayyo jaallatu raawwatan?
cubbuu raawwatani. Koobas kanuma jechuun okay waaqayyoon abboomii kurnan keessatti hin ajjeesin kan jedhu caafee jira miti caafamee jira seera Musee kan nama abboomoota kurnan keessanii beeytaami hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira miti ajjeesin jedhu waaqayyo hin ajjeesinaa jedhe wartee warri Yesuus hin ajjeesetti ati amantu yakka dalagan hojii seexanaan raawwatan moo hojii waaqayyoon raawwatan Hojii seexanaa raawwatan. akkas jalqabumaa jalqabee seexanni ajjeesa kan ajjeesu ture kanaaf warri gartee isa ajjeesa jedhan san Yesuus nuuf hin duune fadha namaatiin waaqayyoon ilma kiyya ajjeesaan jenne Yesuus na ajjeesaan jenne akka wangeela kan ofiif ajjeesanii miti warri Yihuudoota mootummaan yeroo sanii itti murteessanii dabarsanii fannisanii jedha kanaaf waaqayyoon namaaf hin duu Yesuus kan olii gad oofanii gartee reebaa turan malee waaqayyo miti waaqayyoon yeroo hunda waaqarra jira obboleetti ta'u uumama hunda ol jira nama keessa hin jiraatu mana namni harka namaa jaare keessa hin jiraatu biyya lafaarra hin jiraatu waaqayyo bakka hunda jira qilleensa manfas yoo nun jettan waaqayyoon islaama keessaas seexaana keessaas sagaraa hammaamaa shintibeeti keessaas ni jira jechuu bar waliigallee saree keessaas jaldeessa keessaas karkarroo keessaas kuni waan hin hafuura waaqayyo jechuun hin mul'atu jechuu malee waaqayyo bakka hunda jira jechuun gartee dandeettii isaa beekumsa isaatiin hunda arga hunda dhagaa hunda waan ilmi namaa hojjetu arga hin dhagaas waan uumama isarraa dhokatu hin jiru kanaaf kanatti amanna Yesuus Kiristoos waaqa waaqeessa halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bula yaa abbaa yarichi geeraa ilma kan kee kana gara keetti ol fudhadhu jedha yaa abbaa humaan beekanii dhiisiif cubbuu isaanii jedha eenyuun kadhataa ture Yesuus nuuf waaqayyoomi miti Rabbi alaafisuuf na kiristaanii biraa jirtan kutata ayya Gaafisin gaafadhu. Fakkeenyaaf amma Quraana keessatti jechaadha. Akka Quraanatti Waaqayyo intini uumuu namaa kennuu ni danda'a. maal Uumuu no what uumuu akkam Rabbi qofaatu uumuu danda'a miti. كهيئة الطير فيه فيكون طيرا بإذن الله يبدأ wataka ruya na etu wataka wani walunjir kan waqumas nama Gama jira. inda gama ya Ayyee gaafina ni qabu asirratti fakkeenyaaf waan lamaan dubbaddas keessatti inni tokko nabiyyi keessaati haa ta'u sahabota keessaa haa ta'u inni akka ta'u maqaa isaallee hin beeku baadhee gaala kattaa keessaa akka baasanii dubbatan. Ammas immoo isaanis Saleh san ammas immoo isaanis waan akka shimbirree akka tolchi supheerraa uqqee supheerraa ni dubbatamire. waan akka simbiraati simbirroo miti. So kanaafiyyuu kana akkamitti gochuu danda'a isaan? Fadha rabbiitiin dandeettii rabbiitiin waaqayyoon raawwadhaa jedheen ajaja waaqayyo hayyama waaqayyootiin raawwatan kana hunda. Amma fakkeenyaaf waaqayyoon waan hin jirre irraa waa argamsiisa ilmi namaa abbaan fedhe waan hin jirre irraa argamsiisu. Biyye okay maal jedha dhagaa dura ture moo gaalaa dura ture gaafa nabiyyi saalaa dhagaa dura ture moo gaalaa dura ture? Dhagaa dura ture. Goobas dhagaa san keessatti eenyu waaqayyo eenyu gaala tolche? Hin beekamu kaasan amma inni bari dinqiira No dhagaa okay dhagaa eenyu tolche? Waan jiru keessaa waa baasee miti saalaan dhagaa keessatti waaqayyootu tolche baase dhagaa sana keessaa rukkutee dhagaa san keessaa baase gaala baase waaqayyo fadha waaqayyooti dandeettii waaqayyootu isaatu dinqii akka inni hojjetuuf gartee san argise Yesuus Kiristoos biyyeerra dhoqqee cikaa kana wali godhe waan akka allaattii godhe itti hafuura baafadhu jedheeni gartee waan akka shimbiraa barartu fakkeesse waan akka shimbiraa fakkaatti akkasiiti malee shimbira uumeen jedhamu Quraana keessatti hin jedhu. So osoo kan uumanillee taate waaqayyuma hayyamaaf malee waa takkaa jechuu dandeettii waaqayyo isaanitti kannee. dandeettii uumuu kana waaqayyo namaa kennu inni kenna innaan hin kennu naan jettan kaasiloo. Uuma akka isaa hin uumu ka waan akka isaa inni bara hayyama isaatiin waaqayyoon nama inni fadhe gartee
nabiyyoota isaarraa nama inni fadhee hayyama isaaniif gartee hayyame. Gartee mancaa fi qaadii tokko namni si kan namni tokko doktorummaa si barsiisuu hin danda'u. Na barsiisuu ni danda'a. Okay, ati doktora sanii miti bar. Isaan alatti hin dandeessu doktora ta'u nama sanii doktora si godha malee. So waaqayyoon alatti hayyama isaaniitiin alatti waa takka hin godhan. Kana Yesuusuu dubbatee jira bar. Ani fadha waaqayyooti malee uumaa gochuu hin danda'u jedhe. Yoo waaqayyoon ni goota jedhe inni godha. Atuu humna ni qabdaami. Miti? Ni qabdaami. Harka kee kana waaqayyoon gartee seelii kan kee kana waaqayyoon harka kan kee kana olii gad akka raawwatu miila kan keeti makiina safii akkana gootu fadha waaqayyootiin raawwatamu fadha kan keetiin fadha eenyutiin ajajamu miilli kan kee kun. Ayna jiraachisuun fedha waaqayyooti ka jiraadhinnaan. Harka olii gad oofuun deemuun gartee shaakaluun ija libsa kana hunda gartee kun hundi fadha waaqayyo ajaja waaqayyootiin qaamni kan kun kontrool atilleen ajaja waaqayyootiin jechuudha. Yesuusilleen ajaja waaqayyootiin malee waa takka waan sana raawwadhu yoo waaqayyo waan san keessa hin raawwatu jedhee malee raawwachuu hin danda'u jedhe Yesuusuu gartee. So kun fadha waaqayyooti. Mala fadha waaqayyooti malee walitti hin deemu. Ustaadha waatti da'uu fi dhiifama. Itti de asii waa anni jedha itti deebisiroo. Lakki taai waa takkumatti. No namaan jira itti fufi tuffa. Anuu warra isin muracha. Hatattam eenyu kutata ho ati nama kiristaanaa. Eebbifami. Hojii ergamootaa boqonnaa lama lakkoofsa 22 dubbistee ta'a dhoko. Hello. Kan wanta jedhu isiyaa warra Israa'el dubbii kana dhagaya waaqayyoon harka Iyesuus nama Naazireet kanaan hojii aangoo isaa dinqii fi milikeeta garagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechiisuu isaatiin fudhatamaa isa godhee kan jiru. Amma laale inni bar sana mujiisatti na banna mujiisan bar daangaa qaba. Daangaan isaa akka macaafatti beektan nabiyyoonni kamiyyuu uumuu keessatti gahee hin qabanii jennee amannaan. Uumuu ofii waaqayyo kobaasaa uuma malee namaaf aangoo dabarsee hin kennu jennee amannaan beektee akka macaafatti. Okay, waasin jedha asirratti. Uumuun aangoo eenyuti? Bareedaadha. Dinqiin aangoo eenyuti? Dinqii aangoo waaqayyooti garuu namootaaf kennee jira dinqii gochuu. Eebbifame. Uumuun dinqiidha moo dinqii miti? Uumuunis dinqiidha garuu. Dhiifama. Uumuun dinqiidhaa miti? Galatoom. Dinqii uumuudhaa kana waaqayyoon abbaa barbaadeef ni kan namoon kanu. Macaafatti uumuu waaqayyo ilma namaatiif hin kennu jennee amanna. Akka macaafatti jechaadha. Amma quraana irraan beeku garuu akka macaafatti aangoo uumuu nama kamiif hin kennine jennee amanna. Eebbifame yaa dhokko. Laale hojiin uumuudhaa hojii waaqayyooti. Atillee waan kana ni amanta. Hojiin dinqiin garagaraa hojii waaqayyooti. Nabiyyoonni hundinuu akka macaafattis akka quraanattis hojii ofii isaanii hojjetan hojuma waaqayyoo hojjetan. Fakkeenyaaf ammaan tana du'a kaasuu hojii eenyuti? Du'a kaasuun dinqiidha inni amanani. Dinqiin sun hojii eenyuti? Ka waaqayyooti garuu namaaf hin kenna du'a kaasuun. Eebbifame. Du'a kaasuun maal jechuudha? Jiraachisu moo jiraachisuu miti? Jiraachisuudha. Wanni du'aan waan jiru jaamaa? Waan jiru miti garuu. Galatoomi fixanne maaliif wanni du'e waan jiru miti? Fakkeenyaaf dhagaan amma akka namaatitti akka immoo gartee uumama rabbitti waan jiru jaama. Akka keenyaatti waan ka'een wajjin hin haasofneef waan ka'een dubbanneef dhoqqeenis waan gartee simbira taatee hin haasofneef dhoqqeen jirtuun ja'amtu nu biratti dhoqqeen jirtuun ja'amtu garuu akka uumamaatti dhoqqeen jirtuudha. Maaliif uumaa rabbiiti. Garuu akka keenyaatti haateen wajjin yoo haasofte wanni sun jirtuu ja'amti. Du'aanis yoo ka'ee haasawe jiraa ja'ama. Yookaan waan jiru hin ja'amu. Du'aa lubbuutti afuufuu fi
waan takka kanatti dhoqqee tolchitee fakkii simbiraa gootee fakkii simbiraa sun keessatti yettee afuufuun eegas booda wanni sun ruuhii godhattee dubbachuun takkaa deemuun jirtuu jedhamti. Hojiin sun hundi ta Waaqayyooti malee ta namaatii miti. Nama du'e kha'i jechuun lubbuutti deebisu. Dhoqqee fakkeenya irraa tolchanii itti afuufuun lubbuutti godhuudha. Lubbuutti godhuun hadu'e lubbuu godhuun hagartee tolfametti waanuma tolfame takkatti lubbuu godhuun hojii Waaqayyooti. Kanammoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 natti fakkaate yoon dogongoruu boqonnaa 9 irratti Yesuus osoo deemuu nama dhaloota jalqabee dhaloota isaati jaame tokko argee ennaani duba barattoonni gaafatan yaa gooftaa jaaniin namni kun cubbuu isaatiif jaamaa ta'ee dhalate moo cubbuu haadha abbaa isaatiif jaamaa ta'ee dhalate naan cubbuu isaatiif yookaan cubbuu haadhaaf abbaa isaatiif osoo hin taane hojii Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate hojii Waaqayyoo gujjumaan hojjechuun nuuf ta'a jeen laal jaamaa fayyisuun hojii Waaqayyooti. Hojii Waaqayyoo hojjetaadha Yesuus. Nabiyyoonni hundi hojjettoonni waan gooftaan isaanii irra kaayee hojjetan. Tanaaf ani yoon dukkaana kee dalage ani hojjetaa dukkaana keetiiti. Garuu ani abbaa dukkaanaati miti. Abbaan dukkaanaa si. Meeshaa san haa qabu si. Maallaqa haa qabu si. Waa hunda haa qabu si. Si galee ani immoo hojjetaa keeti. Dukkaana keessaniin dalaga. Dukkaana keetii ati na ariinaan waa takka waa'ee dhimma bizinesaa keessaa baheetiin jira. Yesuus Kiristoosis dabalatee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyoonni hundinuu hojii Waaqayyoo qofa hojjetan. Fayyisuun, du'aa kaasuun, waan hin jirre argamsiisuun, waan jiru gartee tolchuun, qaceelchuun, bareechuun hojii Waaqayyoo tokkichaati. Isaan hojii Waaqayyoo hojjetan. Tanaaf Rabbiin hoggaa Quraana keessa nuu himu سيقالي إني أخلق لكم جئنجي يسوس كريستوستو تكاهو نبي عيسى عليه السلام إساتو أمة سانيتين أنين كوني إسنيفين تلجا من الطين دوبادوك إرى كهيئة الطير وان فكي أكسن برا إسني تلج فأنفخ فيه وانا كف سنبراسا إرغن تلجي بودا خيستين أفوف فيكون طيرا بإذن الله ونسون فتكون طيرا بإذن الله ونسون وانت تاتي سنبرتاتي كاتي بررتيجين سنو بإذن الله هيا ربي تيني جين عندو كان خي غافان دلقو بر هيا خيمالي سلافا خنون دندو هيا خيمالي مخينا قوتو ميشا بوسون دندو هيا خيتي مالي وان تكالي قرون دندو وان أتينا هيا تقفو هجد إيسوس كريستوسيس هيا ربي تيني اوكيسا ولد تولچه فكي سمبرا غودي ربي غودي جين هيا ربي تيني اتعفو في ربي تين اتعفو في غافا ان اتعفو في ونسو سمبران تاتو توريسلا غرو هيا ربي تين سمبرا تاتي سيلين ونخوني لبسي لما توكو لبسي يسوسي هيا ملاتي في ربين اكا اني فكي سمبرا تولچو دوك إرّا inni lammaffaa immoo akka inni itti afuufu rabbitu hayyameef inni sadaffaadha wanni sun ergatti afuufamte rabbitu akka isin simbira taatee barartu isii saniif hayyameef tahi jeeni inni afuraffaa yoo jiraate milikeeta kana isin garsiise feetan amana feetan kafaraan gartee isaanii jechuun mirga isaaniiti nabi saalih jaama ummataatutti amanuu dide ummanitti amanu dinnaan ati ergamaa rabbii tahuu akkasi amanuuf waa hojjedhu jaaniin waan guddaa nuti dhuga dinqi rabbi biraa ergame rabbii waa hunda dandeewu biraa ergame hariiroo rabbii wajji qaba jennee akkasi amanuuf godhi maal godha jennaan dhagaa kanarraa gaala baasi jaaniin inni hin danda'u gara fuula rabbii dhaqee kadhate jechuun rabbittichi deebi'e yaa rabbi ummanni akkas naan ja'a ana na amanuudhaaf ati ani ergamaa kee ta'ee akka ati na ergite isaan biratti fudhatama kan argadhuuf waan kana godhinaan jedhanii waan jabaan irra kaayan rabbiin hayyama kenneef maal akka isaan si amaniif hojii abbaan fedhe godhuu hin dandeenye hojii rabbi qoftiin godhu akka rabbiin harka isaa kana keessaan godhee garsiisuuf hayyameef
sun booda akkasitti dhagaa keessaa gaala baasee yaa obboleessa koo hayyama rabbiiti. Kanatti dabalee tollu waaqayyo sababaani rabbii sababaani waan tokko humaa jedhanii kunis deebi'ee dura kutataa kun nagalee jiraati. Galatoom abbumaas itti fufaayyee dhiifama isin jibbuu seene. Rabbiin maalirraa lafa kanaa fi yookiin immoo dachii kana uumere yoo ogguu akkas ta'e. Nuuf hin himne boo. Dachi maali lafa kana jechaadha. Lafa kana maaliidhaan uume? Maalirraa sababifatee uume? Sana hojii isaati waan yoo akka fadhe rabbiin uume waan fadhe irraa waan nuun hin himin maaltu keessa nu galche. Nuti wal irraa dhageenye. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ربي أكسنجي أولم يرى الذين كفروا سبوا والرب تكفر المركني أن السماوات والأرض سمي في دتشنتون كانتا رتقا ولما أنتودا تليل من جدون باني تن متين جدون باني تن من جدون باني تن قالا في ونتك جدون باني ولما أنتو ترتيجي ففتقناهما أدان إسيتنا بوك ابن تكا أوفني أدى إسي بافني يجي ديبي وجعلنا نتنقول من الماء بشان كنرى كل شيء وهم بحج جراتو أفلا تؤمنون سبوهن أمن تنهيجي سيغالي بليسخو تناف وان كان قفا ربي سبحانه وتعالى نون بيتا نوتي أكا إسلاما بالنسبة للمسلمين أكا مسلموتاتي وان تكا قفا قبنتتي أمن تم يو صفات ربي تاهن غافين دفتيس صف ما وصف الله أو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والربي إفي وصفه والرسول ربي صلى الله عليه وسلم إسا وصفه تكاهو قف ما وقف الله أو وقفك رسول الله صلى الله عليه وسلم بك ربي اتنو دابه تكا بك رسول ربي صلى الله عليه وسلم اتنو دابه تدابتشون والربي اتنو دابين نتبرن كن بك إن اتنو دابه سنبرن كن يا بلسو تناتو تينيا bakkum waanuma rabbi jee qofa itti dabaluu fi irraa hir'isuu teenyaami waan hin beeynu jenna waan hin arkin hin agarre tan dhageenye hin dhageenye tabeeynu qofa dubbanna tanaatu taana. Ilmi waa hunda harka rabbii jirti. Fakkeenyaaf maaliif akkas godhe maal okay fakkeenya gaafadhamee eeyse kutata. Jira Waaqayyoon maaliif dhiira si godha dubartii maaliif sin godhin? Dhiira waan ta'uu qabuufi. Ati filate maal isaaf filate moo ati filate? Isa malee. Maaliif dubartiin ta'in ati? Filate. Fira waaqayyooti ka. Okay akka yeroo waa gaafattu akka wangeela keetira waan wangeela keetira jiru ta quraan irra jirre faa gaafadhu yeroo garii san is okay waliin deemuu danda'a. Biyyeen maalirraa uumamte akka wangeela keetitti? Nini akkasumatti uumame jenna maleessa. Biyyee miti nama gaafadhu nama ustaas. Jechuun biyya nagaa waliin fakkeenya san gaafadhe. Wangeelli siifimee biyyeen waan irraa uumamte. Nini ta'e jennaan ta'eedha inni amanna waan ta'eef sagalee isaatiin ta'e jennaan. Lafa ammoo. Ta'e maalirraa ta'e jennaan taate? Ka. Ati? Maasaa Soli. Sorolia. Wayye. Maal taate nama hojii haasa'u jiru. Nagaa hundaa bakka kanatti haasa'u ta'a. Dachi biyyeen sirraa uumamte Sooliyaa sirraa tolfamte ka dubbattu ati. Laki ani jenna dilibar. Asi jenna dibe. Asicha eega waan hin jirre waan hin beekne takka wangeelis hin himin waan ati hin beekne irrumaa ustaka miti. Garuu ati akka kan keessaniitti ta'uu danda'a garuu akka kan keenyaatti ta'e jennaan sagalee waaqaatiin ta'e jedhamee uumame dacheen kun jechuudha. Ta'e maalirraa taate? Garuu
akka kan saayinsii Saayinsiin galteen saayinsiin wal bira qabdanii yeroo laaltanitti garuu abboo san hin qabne just particle. Okay, hayyee. Okay, namni addam biyyeerraa uumameemi? Okay. Okay, anaaf eetoo maalirraa uumamne? Nuun hin dhalanne. Maalirraa dhalanne? Namni jalqaba uumame nama tokkittiidha. Lallaba seenaa waan saayinsii waan baayoloojii isparmii kana wanti irraa quban qabu ifarra kinuu barantanaan. Waan zaayiraa kun jiru. Sanii miti ustaas. Wallaahi wabillaahi watallaahi kiristaanni tokko macaafarraa sigalee namni ilmi namaa waan kanarraa uumame je'ee kanaaf yoo jiraate anamman kiristaana ta'uuf qophii. Kiristaanni feete never ever macaafarraa. Salaam. Okay. Macaafarraa asii galu. Eeyyee maala ilmi namaa maalirraa uumame? Namaa miti addam sin gaafannaati. Ilmi namaa. Ilmi namaa deebisu. Ragaadhaan ta'e si galee namaa fi ilma namaati jira. Okay, namaa fi ilma namaa anaa feeti ilma namaati. Macaafan caliin sooliyaati. Ayyee kakuu deebisi. Ilmaan Adam yaa nuti Adam. Ilmaan Adam, ilmaan Adam. Ilma namaa miti moo namaa fi ilma namaa jira jiran. Oromoo fi Oromiyaa waan ni jedha. Ati Oromoo Oromiyaa? Okay. Ragaa fida hanqa fiddanitti mee. Waa adda min dubbatin ilmi namaa maalirraa uumame? Okay, follow me. Ka'umsa namaarraa kaana gaa ammati fakkeenyaaf waa'ee ka'umsa namaa ni beekna nutti hin jedhin addam si gaafanne ilma namaa si gaafanne namni sadarkaa isteeppii aboo kun lallee battaan taphanne akhi lallaba keedhiis waldaan jirru bar tiktook irra jirra ilma namaati ati maali ati ilma namaa miti qoona dhaggeeffadhu ati ilma namaa miti aboo gaafii gaafatamte deebiste mun deebiste ragaadhaan ilma namaa ta'uu na gaafadhuun sin jedhe jaldeessaa si ta'u si deebisaan jira si deebisaan jira Muddasir ilma namaa miti daawwattee kan siin galle meedhaappu muddasir kiyyaati daqiiqaa takka booda si deebina keessa nu ture wanti kotataa naa deebisu. Ani ilmi namaa irraa uumame isa jedhuufi Yesuus Kiristoos ilma namaa jedhee yeroo baay'ee kan waamu Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf Yesuus Kiristoos maalirraa uumame ennaa jettuun uumame hin jennu hin dhalate jenna. Hin dhalate jechuun immoo no ilma Yesuus hin jenne bar ilma namaa in general ati ilma namaati moo ilma namaati miti Ati jiime. si tota nama ilma namaati kanaan dhaladheeni okay hold on dhalatti sin jenne maalirraa ni uumamte moo uumamne kan hin uumame abbaa fi haadha kiyyarraa hiika. ummata waan uumamee beekun jiru bar wallaahi waan takka waan sin jedhe ati hin uumamne Rabbiin jechuun piroosasiidhaan na uume kaasuun beekamaa miti re. Piroosasii irraa uumamte san naa fidi wangeela keetirraa. Akkam kun beekamaadha bar. Abu Muazakki beekamaa faranjii mana barumsaa baranne sin gaafanne manni barumsaa isaa fuudhe. Macaafa keetiin si gaafadhe saayinsii fi baayoloojii fi keemistirii fi waan haasa'utti hin jiru. Macaafa qulqulluu silsaa 6 yookaan 81 irraa uumama ilma namaa piroosesa ilma namaa takka naa fi diinsi hin jedhe anaa fi ati waan Adam biyya Adam maqaa isaan dhahin bira kutu Yesuus isin dubbatin naa fi si me and you. Prosesa pasaaporaa ka waraqaa dhalootaa takka takkaan kafiizaa hunda himiif. Woy saayinsii irraa barannaa wat saayinsiin isa baasiitii fuutee nu barsiifte wangeelli keen barsiisuu jechuma takka hawwasa guus bar zero fidiyoo maalirraa piroosesa irraa uumama ilmi namaa fidiyee. Kana booda horaa baay'eedhaa ittiin jedhe bare seera uumamaa boqonnaa 3 keessa naa dubbiste. Aboo jaldeessaan horaa baay'eedhaa jedheen jaldeessaan siin hin jenne waan piroosesa akkamitti gartee
maalirraa kee step 1 step 2 step 3 ilaan qagana namni as geewu. Sanin ibsine kaa macaamni akkasitti. Takkan qabdu. Garuu hin beeku. Saayinsiin dhugoomsita. Sanuu bari wangeela keessaa baasanii midhaan akka kiyyatti. Firijii keessarraa wangeela irraa baasan jedhama. Wallahi saalfatu bara. Akuna. Wayyo. Wangeela irraa. Wayyo. Ayidaa sammuu fayyadu jedhama macaafa keessa. Wangeela namatu nama uumama wangeela kee aadaa uumama tokko namni uumama takka irraa qoban qabu seera uumamaa jedha malee. Wallahi inni nu khoflaayi mujira ustaaza. Ammaati huccuun tun akkana tolfamtee nama kana tolchee akkana ciree akkas godhee dizaayini akkas godhee akkana jaakeetaa godhee jettee akkasi beekta. Ilmi namaa kun akka itti uumame waaqayyoon nuuf hin himu. Tooraan asitti mana dhaggeeffadhu bara. Ati dhiisi irraa kaa'oo yaa kuunfaan dir. Natti himtu. Kana irra dabarre bakka. Akkana kana waan biraa gaafannaa kana akkana utaaloo kana boo sooliyaa soolii. Akkana kana waan biraa gaafannaa kana akkana utaaloo kana boo sooliyaa soolii. Aster dhiirri taatoo. Nee. Dubbataan qasuma qeenxeen akkasumaa jira. Mara jalbaanii dibaanii beekami bishaan beekaa addunyaa jira. Ala kanaan jiru deemtaa deeme.